Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeera. Odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaa hunda qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hattuun furtuu wal fakkaatuun halkan yakka saamichaa raawwatte hidhaa cimaa waggaa 11 fi birrii 5,000 adabamuun himame. Namni dhukkuba daheeffachuudhaan furtuu wal fakkaatu mana namaa cabsuun hanna raawwate himannaa galmee lamaan irratti banameen adabbiin hidhaa cimaa waggaa 11 fi birrii 5,000 itti murtaa'uu qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Lammii Kuraa ibse. Himatamaan maqaan isaa Dassibal Abbebe jedhamu kutaa magaalichaa aanaa lama naannoo Abeel jedhamutti guyyaa garagaraatti yakka wal fakkaataa raawwataa akka ture poolisiin magaalaa Finfinnee miidiyaa hawaasaa irratti barreesseera. Namni kunis halkan daheeffachuudhaan manneen namoonni keessa hin jirre qorachuudhaan hanna raawwachuun alatti yakka wayita raawwatutti shugguxii seeraan ala qabatee akka socho'aa ture himameera. Himatamaan kunis yakkicha raawwachuudhaaf dukkana keessa bakka ta'ee turetti jiraattonni naannichaa shakkuudhaan eenyummaa isaa adda baasuuf wayita itti siqanitti sagalee dhukaasa shugguxii dhageessisuun kan miliqe yommuu ta'u, jiraattonni buufata poolisii naannawatti argamutti eeyyataniiru. Poolisiinis eeruu kennameef kana ka'umsa godhachuun hordoffii nama yakka raawwatu kana adda baasuuf taasiseen to'annoo jala oolchuun himatamaanis manneen kanaan dura yakka hannaa irratti raawwate geessee agarsiisuu itti gaafatamaan buufata poolisii naannawaa Lammii Kuraa Koomaandar Ittaanaa Abarraa Bayyanaa ibsa godhan. Poolisiin qorannoo taasisee xumuruun ragaa abbaa alangaatiif dhiyeessuun himannaan erga irratti banamee booda dhimmicha kan ilaalaa ture manni murtii sadarkaa jalqabaa Lammii Kuraa dhaddacha yakkaa tokkoffaa oolmaa isaa akka lakkoofsa Itoophiyaa Majjii 27 bara 2017 adabbii kan warra isaan kaan ni barsiisa jedhamee itti murteessuun himameera. Haaluma kanaanis manni murtichaa obbo Dassibal Abbebe yakka hannaa kan mana cabsuudhaan raawwateef hidhaa cimaa waggaa 9 akkasumas meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatee argameen gocha yakkaatiif oolchuudhaan hidhaa cimaa waggaa 2 fi adabbii maallaqaa qarshii 5,000 irratti murteessuu ibsuun barreeffamni poolisii magaalaa Finfinnee maxxanse kan agarsiisudha. Walumaa galatti hidhaa cimaa waggaa 11 fi qarshii 5,000 adabamuus beekameera. Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti walitti bu'iinsa dhalateen yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 ol ajjeefamuun himame. Naannoo kibbaa aanaa Dassaaneech biyya ollaa Keeniyaa kan taate Turkaanaa gidduu walitti bu'iinsa mudatee lubbuun namootaa dhabamuun himame. Gama Itoophiyaatiin namoonni 13 ajjeefamuu bulchaan aanichaa yoo himan, gama Keeniyaatiin ammoo namoonni 20 ajjeefamuunis gabaafameera. Waldhibdeen naannichatti uumameen namoonni 10,000 tahee qe'ee isaanii irraa buqqa'uu bulchaan aanichaa kan himan yommuu ta'u, naannolee Keeniyaa fi Itoophiyaa daangessan keessaa tokko kan ta'e godinni kibba Oomoo Kwaantii Keeniyaa Turkaanaa waliin kan wal daangessudha. Qaamoleen lamaan hawaasa horsiisee bulaa kan qaban yommuu ta'u, harri Turkaanaa daangaa kana irratti kan argamu ammoo naannolee kanneen kan walitti fidudha. Lafa dheedinsaa fi fayyadama hara Turkaanaa wal qabatee hawaasa biyyoota lamaanii gidduu walitti bu'iinsi irra deddeebiin mul'ata jechuun bulchaan aanaa Dassaaneech obbo Taaddalaa Haasee himaniiru. Torbee tokko dura walitti bu'iinsi uumame akka ture kan himan yommuu ta'u, bulchaan aanichaa kun dhimmicha furuudhaaf aanga'oota Keeniyaa naannichaa waliin marii geggeessaa akka turanis kaaseera. Ta'us taateewwan guyyoota aananitti uumaman hawaasa lamaan gidduu walitti bu'iinsi akka uumamuuf lubbuun namootaa akka darbu sababa ta'eera jechuun kan dubbateef walitti bu'iinsi miilana jalqabe kun kamisa darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017tti kan ta'edha jechuunis kaaseera. Hara Turkaanaa lammiilee qurxummii kiyyeessaa turan irratti haleellaa raawwatameen namoonni 2 ajjeefamuunii fi namni tokko ammoo madaa'uun walitti bu'iinsa kanaaf sababa kan ta'e jechuun kaaseera. Namoota qurxummii kiyyeessaa turan haleellaa irratti gochuun kan ajjeese namoota daangaa Keeniyaa irraa dhufan akka ta'e kan dubbatanii fi guyyama sana namni horii tiksaa ture tokkos ajjeefamuu gabaasa isaa keessatti dabaleera. Ajjechaa kana hordofuun sanbata darbee gurraandhala 15 bara 2017 kanarratti lammiileen Keeniyaa fi Itoophiyaa qurxummii kiyyeessaa osoo jiranii lola kana walirratti jalqabuu dubbatan. Obbo Taaddalaan dheengadda lola guddaa kan turee fi lola kanaan namni Keeniyaa 8 haaraa irratti du'ee kan isaanis lakkoofsa beekamuu baatus namni baay'een du'eera jechuun namoonni kana lamaan madaa'an jechuus kaaseera. Waldhibdeen dhalate kanaan booda daangaa Itoophiyaa lammiileen Keeniyaa qurxummii keessaa turan 32 fi bidiruu 5 qabataniiru jechuun kaaseera. Lammiileen Keeniyaa qabamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebifamuu himuun bidiruun gara akkuma qabameetti jira jechuunis kaaseera.
Bulchaan aanichaa akka jedhutti walitti bu'iinsi kun guyyaa kaleessaa akkuma itti fufetti kan ooleefim kalee kan ta'e haaloo bahuu isaa guyyaa sanbataatii warri Keeniyaa irraa dhufan ammoo keenya fixaniiru ajjeesaniiru haala tureef deebii kennutu ture jechuudhaan haala achi ture sodaa qabu waliin cimsee dubbateera. Namoonni gama Keeniyaa irraa dhufan gara ollaa Siishees jedhamutti seenuudhaan nama guutumaa guututti gadhiisisuudhaaf godinicha barbadeessuu jalqaban jechuun obbo Taddalaan BBCtti himan. Sababa kanaan namoonni 10,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii Lib Mukeet iddoo jedhamutti qubachiifamuu himaniiru. Dimshaashaan guyyoota walitti aanan gama Itiyoophiyaan namoonni 13 ajjeefamuu kan himan obbo Taddalaan bidiruun qurxummii kiyyeessuuf fayyadan saaphana 120 fi qabeenyi garagaraas saamameera jedhan. Kuwaantii Turkaanaan Keeniyaa ibsa kaleessa gurraandhala 16 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baaseen namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne du'uu beeksiseera. Namni qurxummii kiyyeessan gaafa sanbataa haleellaa kana irratti raawwate hidhattoota Dassaanechiin jechuunis eereera. Miidiyaaleen Keeniyaa lammiileen biyyattii ajjeefaman 20 ol ta'uu maddeen eeruun gabaasaa kan jiranii fi bulchaan aanaa Dassaanechi garuu waan miidiyaan Keeniyaa gabaasan kan hin fudhanne ta'uu ibsa godhe. Lakkoofsi waan eeran ol kaafameedha isa jedhanis kanaa olis kanaa gadis ta'uu mala. Kanaan walitti adeemsi akkanaa kun yoo hin dhaabatin kana boodas itti fufa jechuun sodaa qabu himeera. Bulchaan kun akka dubbatetti dhimma godina kibba Oomoo fi naannoo kibba Itiyoophiyaatti beeksisuu ifa godheera. Oduu biyya alaatii qopheeffannetti yoo dabarru waraanni Suudaan oggura hidhattoonni RSF waggaa 2 magaalaa Suudaan ijoo taaterra kaa'ee cabsuun himame. Magaalaa guddoo bulchiinsa kibba Suudaan kan taate El Obeid hidhattoonni RSF waggaa 2tti dhihaatuuf ogguranii turan jechuunis kaafameera. Oggura hidhattoonni magaalicharra kaa'an cabsuun kan danda'ame RSF chaartara siyaasaa magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobitti erga mallatteessanii sa'aatii muraasa booda ta'uun himame. Hidhattoonni RSF fi waraanni Suudaan bara 2023 irraa kaasuun aangoo qabachuuf wal waraanaa kan jiraniif sababa lola kanaan namoonni 10,000tti lakkaa'aman ajjeefamuu, namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irra buqqa'uu fi kanneen kun ammoo sababa beelaa fi miidhamaa akka jiranis dubbatamaa jira. Lolli Suudaan biyyattii bakka lamatti addaan hire kun waraanni Suudaan kaabaa fi baha biyyattii yoo ta'u finciltoonni RSF ammoo naannoo Daarfur harka caalu to'atanii jiru. Keeniyaan gosa bosonuu 17 Ameerikaa irraa fudhachuun himame. Biyyi ollaa keenyaa kan taate Keeniyaan bosonuu gaaraa sanyiin isaa akkaan xiqqoo ta'e wirtuu dahoo bineensota Ameerikaa irraa fudhachuun ifa goote. Gosti bosonuu gaaraa kun dhaloota sadaffaa sanyii bosonuu Keeniyaa irraa bara 1960 keessa fudhatame akka ta'es ifa godhaniiru. Sanyiin bineensaa baduu jala jiru kun wirtuu eegumsa bineensotaa Floriidaa irraa Keeniyaatti deebifamuun tattaaffiin eegumsa bineensota Keeniyaa keessatti tarkaanfii murteessaa jedhamuun jajameera. Bara 1970 keessa gosa bosonuu 500 turan keessaa yeroo ammaa 100 qofti kan hafuu fi tajaajilli eegumsa naannoo Keeniyaa ibsa godhe. Dhaabbatichi mandhee isaanii manca'uu, adamoo, sochii namoota seeraan alaa fi dhukkubni lakkoofsa bineensota kanaa hir'atuudhaaf sababa ijoo kan ta'e jechuun eeruun Ministeerri Turizimii Keeniyaa Riibeekaa Miyaanoo dilbata darbee yeroo bineensota kana buufata xiyyaaraatti simatan miira gammachuu fi namatti tolu jechuun ibseera. Bineensonni kunneen dahoo naannoo gaara Keeniyaatti argamu kawaantii Meeruutti geeffamanii yeroo ammaa kana kunuunfamaa jiraachuus ifa godhan. Sanyiin bosonuu kanaan dura Keeniyaatti qofa argamu waggootaaf dararamaa bahee lakkoofsi isaa hir'ate jedhanii Riibeekaan. Lakkoofsa bineensota kanas bara 2050tti 500tti deebisuudhaaf karoorri keenya cimee itti fufa jechuun ifa godheera. Israa'el Filisteemota hidhaa irraa gadhiisuu yeroo hin beekamneef tursiisuu ifa goote. Lammiileen Israa'el West Bank oduu hidhamtoota gadhiifamanii eeggachaa jiraachuus himu. Israa'el hidhamtoota Filisteem 600 ol yeroo hin murtoofneef gadhiisuu irraa boodatti harkisaa kan jirtuu fi kunis adeemsa dhukaasa dhaabuu keessatti gufuu guddaa ta'uu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Namoota onkololeessa 7 bara 2023 Hamaas Israa'el wayitaalee butee dabalatee namoonni 6 sanbata darbee gadhiifamanii gara Israa'elitti geeffamaniiru. Bara 2014 kan butame dhalataan Itiyoophiyaa Aveeraa Mangistuu namoota gadhiifaman keessaa isa tokkodha. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Hamaas namoota bute Israa'eliif kennuuf hanga mirkanaa'utti sirni ayyaaneffannaa Hamaas torbaniin geggeessu hanga hafutti hidhamtoota Filisteem gadhiisuun harkifachuu mala jechuun kaaseera. Dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa keessatti namoonni butamanii achitti du'an 4 dabalatee namoota butaman dabarsanii kennuu marsaa tokko qofatu hafe.
Namoonni butaman keessaa kanneen lubbuun jiran biroo gadhiisuun dhukaasa dhaabuu marsaa lammaffaa keessatti raawwatamuu qabuuf hanga ammaatti haalli mijate hin jiru. Warreen dhukaasa akka dhaabbatu waliigaltee mijeessan waliigaltichatti karaa sirrii akka deebi'uuf akka hin diigamne hambisuudhaaf dhagahamaa jira jechuun kan kaafameef Netaniyaahuun Hamaas namoota butaman kana ololaaf itti fayyadama jechuun irra deddeebiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana sarbuu jechuun himataa ture. Benjaamin Netaniyaahu ibsa kana kan kenne Hamaas namoota feestivaala muuziqaa Noovaa jedhamu irratti bute 4 sanbata darbe kan gadhiise booda yommuu ta'u, namoonni butaman biroo 2 Aveeraa Mangistuu fi Hisham Al-Sayid waggootaaf Gaazaa keessatti danqamanii gadhiifamaniiru. Aveeraa Mangistuu bara 2014 kan qabame yommuu ta'u, obbo Al-Sayid bara 2015 irraa eegalee Gaazaa keessatti kan ugguramedha. Lammiileen Israa'el irraa butaman ji'a kanneen lubbuun jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa sanbata dhufu xumuruuf jecha gadhiifamu jedhamaa jira. Gama biraatiin mana hidhaa Ofar West Bank keessatti argamu fuula isaa duratti maatii fi hiriyoonni hidhamtoota Filisxeemni gadhiifamu jedhamee eeggamaa turan. Haati ganna 80 Gaazaa kunis Yuunis jiraataan tokko ilmi isaanii hidhaa waggaa 33 booda akka gadhiifamu amanuu hin danda'u jechuun dhaabbata oduu Associated Pressitti yommuu himtu miiraan guutamteerti. Hamaas Israa'el hidhamtoota gadhiisuu irraa harkifachuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana cabsee jira jechuun kan himataa jiruuf akka aanga'oonni Filisxeem jedhanitti hidhamtoonni Israa'el gadhiiftuu keessaa 50 adabbii umrii guutuu kan itti murtaa'e, hidhamtoonni 60 ammoo murtiin ganna dheeraa kan itti murtaa'e ta'uu kaasaniiru. Namoonni gadhiifamuu jedhamanii eeggaman keessaa 445 ammoo onkololeessa 7 bara 2023 irraa eegalee Israa'eliin kan hidhamanidha. Namoonni onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irraa butaman 62 ammallee Hamaas harka jiran yommuu ta'u, harka walakkaatti kan dhiyaatan lubbuun isaanii kan jiran ta'uun ni amanama. UK fi Indiyaan marii daldalaa Deelhiitti deebisanii eegaluuf jedhame. UK fi Indiyaan marii daldalaa bilisaa tibbana deebisanii kan jalqaban yoo ta'u, kunis filannoo waliigalaa biyyoota lamaan dura mariin erga dhaabbatee waggaa tokko boodaadha. Ministeerri daldalaa UK Joonaatan Rooyinoolds Deelhii kan jiran yommuu ta'u, marii guyyoota lamaaf turu kanaaf jalqabuuf gita isaanii Indiyaa Piyuush Gooyaal waliin wal arguuf jedhama. Walgahii kanaan dura Rooyinoolds waggoota muraasa booda dinagdee addunyaa sadarkaa sadaffaa irratti akka argamtu kan tilmaame Indiyaa waliin waliigaltii daldalaa barbaadu waan gaarii ta'uu dubbataniiru. Biyyoonni kunneen bara 2022 irraa eegalee marii marsaa hedduu kan geggeessan yommuu ta'u, garuu waliigalteen tokko irrayyuu osoo hin gahin hafaniiru. Raashaan haleellaa diroonii bal'aa Yukureen irratti raawwachuun himame. Jala bultii jalqabbii waraana Raashaa fi Yukureen waggaa sadaffaa irratti Raashaan haleellaa diroonii bal'aa Yukureen irratti akka raawwatte fagooteerti. Magaalaa Keharsan keessatti haleellaa kanaan namoonni 2 ajjeefamuu hojjettoonni yeroo balaa dubbataniiru. Dubbi himaan komaandii humna qilleensaa Yukureen Yuurii Ignaat haleellaa qindaa'ee al tokko Raashaan raawwatteen dirooniiwwan 267 erguun lakkoofsa riikaardii ta'e galmeessuu himteerti. Hojjettoonni yeroo atattamaa haleellaa eda galgala raawwatame kanaan walqabsiisee kan barbadeessame hedduu jechuun dubbataniiru. Ministeerri ittisaa Raashaa dirooniiwwan 20 dilbataa darbee Raashaatti darbataman barbadaa'uu simaniiru. Waraanichi itti fufeera jechuun haleellaan booda Zelenskiin ibsa baasaniin kan himan yommuu ta'u, naannichatti nagaa buusuun akka barbaachisu gaafataniiru. Dhuma irratti oduu dinqisiisoo isinitti himna. Faransaayitti ATM hatameen lootoriin mo'atamuun himameera. Abbaan ATM jalaa hatameen lootoriin bitame Yuuroo Awurooppaa 500 injifateem hattoota waliin qoodachuudhaaf waamicha dhiheessuun himame. Lammiin Faransaay tokko hattoota 2 kaardii ATM kireedit kaardii isaa hatame fayyadamuudhaan lootorii kan muratan yommuu ta'u, bitatanii kana mo'atanii waan jedhaniif waamicha dhiheesse jechuun dubbatamaa jira. Tikeettichi badhaasa Yuuroo 500 kan carraa ta'ee fi hojjettoota koottaa dhihaadhaa badhaasicha waliin qooddamna jechuun kan waamicha dhiheessaa jiruuf. Abbaan kaardichaa Jiin Deevid jedhama. Raadiyoo RTL irratti mallaqni kun hin fudhatamu taanaan aanga'ootaan waan qabamuuf hattoota waliigaltee uumuu nan barbaada jechuun dubbateera. Ana malee silaa hin injifatan garuu osoo isaan hin jiraatin ammoo tikeettiin kun iyyuu hin hatamu ture.
badhaasicha akka isaa wajjin qooddadhuuf sababa natti ta'eera jechuun dubbateera. Hanga ammaatti tikeettii lotorii badhaasa biyyaalessaa Faransaayiin FDJ'n injifatee ogguramee jiru kana namni dhiyaatee gaafate osoo hin jiraatin hafeera. Jiin Deevid gaafa gurraandhala 3 giddugala Tuuluuz keessatti bakka konkolaattota dhaabetti boorsaan isaa konkolaataa isaa keessaa hatamuu hime. Erga baankiin isaa kaardii isaa jalaa badee akka ogguramuuf bilbilee gaafateen booda hattoonni kunneen kaardii isaa keessaa yuuroo 52 fi shilingii akka fayyadamanis himeera. Jiin hojjettoota waan shakkisiisaa yoo argan ta'e yookaan meeshaan isaa kamiyyuu achitti akka gatame gaafachuudhaaf gara suuqii maallaqa itti fayyadamee sanatti deebi'ee dhufe. Abukaatoon Jiin deebuusan namni jedhamu namoota kanaan dhiifama akka godhan yaada dhiheessuun maamilli koo kaardiin isaa jalaa hatamee waan barbaachisaa injifateef gammadeera. Sababii kanaaf namoota jalaa hatan himachuu hin barbaadu jechuun dubbateera. Akkasumas taateen kun jarreen lamaan kaardii ATM kana hatameef jireenya haaraa ofii isaaf eegaluuf carraa ajaa'ibaa ta'a jedhan dubbataa jiru. Jiin umriin isaa waggaa 40 gama isaatiin jarreen kunneen yoo abukaatoo koo qunnaman malee tikeettii kana itti fayyadamuu hin danda'an. Kanaafuu maaliin nagaadhaan wal arginee walitti hin qooddanne jechuunis gaafii dhiheessaa jira. Maallaqa hanga ammaa sanaaf ani walii galtee dhufuuf qophiidha jechuun qooda isaa yuuroo 25,000 liqii mana isaa irra jiru ittiin kanfaluudhaaf karoora akka qabus himeera. Dhaabbanni lotorii biyyaalessaa Faransaayii fi poolisiin dhimma kanarratti hanga ammaatti garuu yaada deebii ta'uuf hin deebifne. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti dhageeffattanidhaan waliin waan turtaniif galatooma.